Sakaana waanuma meeqa dhageenya ishii sababa sakaanaatti mucattiin tokko lubbuun ishii darbee sakaanaa isa hammaama keessaa beektu baay'een keessanii bishaan isa ho'isu sanaa jechuudha. Hammaama mana fincaanii keessa hundi keessan beektu sakaanaan jira. Sababa isaatti lubbuun ishii darbee jechuudha. Of eeggannoodhaaf viidiyoo kana isinii dalagaan jira jechuudha. Egaa akkam ture seetanii yeroo kana yeroon isaa waqtiin isaa qorra akka ta'e beektu. Waqtiin isaa qorradha dhageetiin jira. Biyyoota tokko tokkos qorra jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa koo galata Waaqaa haa ta'u. Egaa viidiyoo kana laayikii godhaa. YouTube koo haaraa warra subscribe godhaa isiniin jedha. Kun immoo waan baay'ee isin barbaachisuudha. Hundi keessanuu dhagahuu qabdu. Yaa of eeggannoodhaaf baay'ee barbaachisaadha. Waan tokko yeroo dhagahamu nama tokkorra wanti ta'e yeroo gahu namoonni kan nama sanarraa waan of eeggannoo taasisuu qabu of eeggataa jechuudha. Na sakaanaan baay'izawee sakaanaan isheen bishaan ittiin ho'isan tokkollee isheen xiqqaan suni gallaayaa jedhamti lakkasheen. Gallaa jedhamti manan irraa inni kan bishaanii sun illee namatti dhohee beeka. Namarratti dhohee beeka jechuudha. Yaa wanti kaarabaa kana wal qabatu kamiinsaayyuu waaqni nama eegu malee guyyaa wayii waan ta'e intattaa gaafa tabalaashoo wayii beembii qowaadhuma isaatti ta'uu danda'u kammoo balaa namarraan ga'uu danda'a. Waaqni sinaa eegu walumaa galatti. Egaa sakaanaan sun akkam ta'e seetanii hin barre isheen hin barre qaama dhiqatti sakaanaan sun garuu karrabeera banaadha mooti banamee shaqalamee jira yaani elektirikii faana wal qabatee jira jechuudha karrabee immoo jira isheen hin beektu wanti isaa hundumuu wal qabatee jira mitiire sibiilli isaa kan bishaan buusu kan madriishinoon walumatti qabataadha gaafa inni jiru mucaan suni hin barre osuma achi keessaa dhiqattu sibiiluma isaa sana bantee cuftee yeroo akkas gootu innumti qabee jechuudha. Qabeetu achuma keessatti godhee hambise jechuudha. Qabee yeroo darbatu sibiilli isaa sin qabatee sunis ishee qabatee achumaan mucaan sun hin hafne jechuudha achi keessatti. Lubbuun ishee hin hafne jechuudha. Akkasittiin sababa sakaanaa kanaatti lubbuun ishee darbee kan jedhu wayi odeeffannoo dhagahee siniin jedha. Garuu maal seetanii sakaanaa kana yeroo baay'ee ijoolleen isin qulqulleessu. Dhiquun jira walawwaluun jira irra keessa isaatiin maal godhanii yeroo kanallee of eeggannoon hin barbaachisa. Amma fakkeenya yeroo kana qorradha waan ta'eef dirqama bishaan ho'aa nama barbaachisa. Bishaan ho'aan bakka kamittillee yeroo bakka itti meeshaa dhiqxuttillee si barbaachisa. Yeroo qaama dhiqattullee si barbaachisa bishaan ho'aadhaan dhiqatamaa jechuudha. Qorri isaa baay'ee overii waan ta'eef. Kanaafuu maaltu ta'uu qabaree kanaan malli jiru fakkeenyaaf ammaama keessatti tirooshii gochuu yaadde yoo ta'e qaama dhiqachuu yaadde yoo ta'e sakaanaan shaqalamee jira yoo ta'e amma seenuudhaaf hamma jettutti hamma daqiiqaa 30faatti ho'ifachuu qabda. Garuu erga seentee bishaan sana fayyadamuu jalqabdeeti irraa buqqisuu qabda jechuudha. Irraa buqqistee bakka amma ho'aa of keessaa qabamtiire hammuma achi keessa jiru dhiqattee bawwayya. Maaliif sodaachaa waan tokko godhuurraa malli kanatu wayya jedhamee waan yaadamee fi waan akkanaas dhagee jechuudhaan malee jechuudha. Odeeffannoo sanarraan immoo akkanatoo godhanii gaariidha jedhee yaade jechuudha. Jedhanii yeroo haasaan hin dhagee jechuudha. Dhugumayyuu sokkeettii isaa irraa iddooma sana bantee cuftamtiire iddoo bananis iddoo cufanis achuma qabaafuma biraa qabamtiire. Iddooma sana ibsitee dhaamsitee yeroo dhiqattu sana dura shaqaltee ho'ifattee erga shaqalamee ho'ifamee ho'ee daqiiqaa 30 booda ho'eera shaqalameera yeroo jalqabdu garuu hin cufta. Elektirikii irraa dhaamsitaa jechuudha. Kanaani dhiqattee bahu. Isuma maxbaqa keessaayyuu erga inni akkana hin godhatee inni hammaama keessaan godhatee yaa'u zaseem sakaanaan sun tokkumadha inni maxbaqa keessaallee sanuma garaagarummaan qabu jechuudha. Kanaafuu wanti hundumtuu sibiila isaatiin wal qabatee jira. Akkamiin sin qabanne reetuu maxbaqa keessaas tabalaashee akkamiin sin qabatu nillee. Moonni sun waan keessa mana sana keessa qullaa jirtuufidha. Kanaafuu isa maxbaqaallee akkanatti
ofirraa eeguu qabduun jedhan. Isallee akkanumatti shaqalamee akka isinirran teenye. Sa'a 24 guutuu shaqalamee akka isinirran teenyeen jedha. Mana sana keessa ooltu waan ta'eef hojjetaa ooltu gochaa ooltu waan ta'eef yeroo ofirraa dhaamsanii qabbaneessu. Yeroo immoo shaqalanii ho'isu. Kun yaada mataa kooti dhugaan siin jedha. Erga sa'achi furmaan akkas ta'e kanaaf immoo furmaatadha jedhee yaada. Yaa balaani baay'ee gaafa lubbuun kee baa jedhamu waanuma nama ajjeesnetu nama ajjeesa. Gaafa wayii jechuudha. Gaafa sitti dhufu waanuma nama miine wayiitu nama miidha. Maal akkas ta'a sakaanaa amma akkasin turre nama fakkee waggaa meeqa sakaanaa faana jiraadhe garuu dhaan agarre. Humaayyuu garuu yeroo karrabu yeroo tokko hin karraba ofii masaan karrabe jedhamee dhufanii warra hojjetanii beeku karbaanee jechuudha. Isuu didee hojjechuu didee hojjetamee ni beeka. Garuu akkanatti nama miidheen beeku jechuudha yeroo sanatti. Yaa gamaalan beekareetti ergaadhaan itti fakkaata dhugaa sababiidhaan itti fakkaata. Akkasii waan akkasii jira waaqayyo garuu sinaa eegu wanta baay'ee jira bara kana keessaan hin beeku. Waan durii nagaa ta'ee jiru nagaa miti. Waan durii maalii ta'ee jiru maalii ta'ee hin jiru. Akkas jedhama jechuudha yeroo baay'ee rakkisaadha. Tokkommoo maalan argisiitanii waa'ee maallaqaa jechuudha. Viidiyoo Arabootaa jalaan argee. Maallaqa jarri sun Itoophiyaa miti baay'ee Filiippiinii fi Indooneeziyaadha. Hojjettoota lamadha. Indooneeziyaa Filiippiiniidha. Jarri kun maallaqa baay'ee tokko walitti qabatanii jiru. Yeroo himatan isaanii maallaqa keenyadha nuti biyya hin erganne walitti qabanneetu fudhannee galuuf jennee bira kaawwanneedha. Araboonni immoo maallaqni kun han keenya nu jalaa hatanii walitti qabatanii. Kan jedhu jechuudha gaafa deemanii shaanxaa isaanii gaafa isaan safaruuf jedhan shaanxaa isaanii gadi keessaa yaasanii birrii baay'eedha dhugaa dubbachuuf garuu birrii hamma kana jalaa akkamitti hatama birriin isaanii mana keessa hin jiru akka yaadaattu mana keessa hin kaawwatan birrii isaanii jedhee yaadaan isaan immoo maayidhanii yerootti birriin jalaa hatanii dhoskaniitu birriin kun akkanatti baay'ate isaan harka malee damuuza isaanii miti. Jedhanii harkatti qabatan birrii sanaa jechuudha. Isaan kun immoo damuuza keenyadha jedhaniitu haasa'u. Innaa akkanatti birrii isaanii hunda harkaa sassaabbatanii jara ijoollee Filiippiinii sana Indooneeziyaa sana jechuudha. Kanaafuu ani immoo maal yaade seetan dhugumatti Araboonni kun riyaalitii jirudha. Dhugumatti Araboonni birrii baay'ee tokko ati harkatti qabattee kanuma kee jechuudha. Mindaadhuma kee harka kee keessatti qabattee kaawwattee yoo arganii bakka waan dhiisan miti. Ijoollee baay'een illee hin sodaatu Araba biratti birrii walitti qabachuudhaaf. Tokko Araba biratti walitti qabachuun sodaatu Araba harkattis birrii walitti qabachuun sodaatu maaliif lamaan isaa riskiidha. Arabnis birriin ishee irratti baay'annaan du'a ishiiti birrii namaa kennitu. Wanti asii gooti malee damuuza irratti baay'annaan birriin harka ishiitti baay'ee sababa wayii sitti barbaadde birrii sana si dhoowwachu sababa wayii bakka balaa wayii sirra buuste jechuudha. Akkasuma atis akkanatti walitti qabattee kan waggaa 2-3 saaluu sirkatti argameenna ani hin beeku isas waa nama dhiistu miti. Birrii baay'ee jaallatu baay'ee Araboonni jechuudha maallaqa baay'ee jaallatu. Walumaa galattu karaa olis karaa gadis haa ta'u birrii of harkatti kaa'uun hin ta'u. Of harkatti akkatti dammaranii kaa'uun hin ta'u. Waan baay'ee jira biyya namaa keessatti wanti namarra ga'u baay'ee jira. Waaqni godhiin malee jechuudha. Waaqni fidiin malee waan tokko ta'amee birriin kee hunduyyuu si bira jira taanaan birriin kee achumatti hafee atis hin jirtu jechuudha. Birrii ishiiti jedhee namni birrii kee sana nama wayii fira kee wayii barbaadetti si kennu hin jiru birriin kee nafa ati immoo hin galta. Karaa galchamtuun galchamtaa jechuudha. Garuu amma ta'e birriin keellee biyyatti galeeratu ta'e birrii keellee warri kee fayyadaman birrii keellee warri kee hin fayyadamu jechuudha. Kanaafuu ani birrii akkanatti kan waggaa meeqa harka kaa'anii taa'u hin deeggaru ani hin deeggaru akkaawuntii mataa ofii baafachuudha achirra galfachuudhaan jedha ani masii waaqayyo garuu haala siniif mijeessu.